warri hirmii waan obboleettii tokko biyya alaatti gochaa jirtu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Warra hirmi jechuu warra amaaraa jechuudha jechuudha. Daldalaa qabatee jechuudha. Isaan hidhata godhatanii biyya alaa fi biyya keessaan inni biyya keessaa biyya alaatti dabarsaa gidduutti ijoollee Oromoo waan ta'aa jirtu kan hanga dhumaatti mee obboleettii kanarraa dhaggeeffannee walitti deebina. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ijoolleen Dubaay jirtan immoo obboleettii kanaaf birmannaa godhaa. Eeshi nagaan siifaa ta'u kan fayyuma. Nagaa galata Waaqayyo. Obboleettiin koo maal taate jettee Dubaayitti? Obboleettiin kee Dubaayitti Dubaay dhugaa dhufte ji'a 3 guuteerti ji'a 2 mana madaamii hojjette kaza biirootti deebite madaamiidhaan wal dhabdee jechuudha. Bitta gadefite amma ji'a guutuu dhadhu qaamni 23 egaa biirootti deebite kaza warri biiroo immoo malaan jedhanii obboleettiin kee hidhamtee jirti. Nanjira hidhamtee jirti birrii 8,000 fidiitoo obboleettii kee fudhadhu. Nanjira ani mana kontiraatan jira obboleettii kee eessatti fudhadha. Ani immoo birrii 8,000 kanas hin qabu. Ani isin hojjaa galchaa malee hin jedhan kaza hojjaa galchuu hin dandeenye. Kootu obboleettii kee barbaada obboleettii kee fudhadhu. Nanjirani kaza hidhanii raawwatan jechuudha. Viidiyoodhaan mana hidhaa keessa jirti kinooti obboleettiin kee. Akkas jirti Nanjira. Kazaan dallaalaa biyya Itoophiyaa ishee argattis maatiin naqee akka gaafatu goona obboleettiin birrii 8,000 isaan kaffaltee madaamii ishee wajjin dudubbattee obboleettiin habaastu malee nu waan goonu tokkollee hin qabnu Nanjira jechuudha warri biyyaatis. Warra akkas gochaa jiru lammii eenyuti? Oromoodha moo Amaaraadha? Laa Amaaraadha niitittiin Amaaraadha Faatumaa jedhamti. Sharjaa Ajmaanii keessa jiraatti jechuudha. Biiroon isaan jiranii jechuu kun jechuudha. Isin Amaaraadha jechuudha. Dhaggeeffadhaa hundi keessa Amaaraadha rukuttee qadaaqattee rukuttee morma isheetitti shaarbii dha'attee mormi ishee kun karaakkaramee jechuudha. Ajjeesuudhaaf jechuudha. Ishiin obboleettii karaakkaramee jira shaarbiidhaan ciniintee. Obboleettii kee ajjeesatan reeffa isheen gadiyyee hidheessaa naamooraan uffisata inji bashaata addaa kiyyaatti bishaan birri kaalama qainaan jette jechuudha. Mi'aan ejjananii jiidha qabuudha ta'u ejjan godhaan mana hin qabu nama beeku annee biyya kana dhufe ganaa reeffichi shaniidha. Amma namni sagalee koo dhaga'u kun yoo jiraate obboleettii takkitti qaba adaraa waaqayyo waaqi jiraata amantii kan keessa dhugan jirtanii yaa uummata jala obboleettii koo naa baraara. Sharjaa Ajmaanii keessa jirti jechuudha niitiin akkana godhaa jiru. Lakkoofsa bilbilaa qabdaa? Eeyyan lakkoofsa bilbila isaanii qabee. Tole haa ta'u. Amma walii galatti maallaqa meeqa si gaafatanii? Maallaqa meeqa si gaafata warri Amaaraa kun? Diraama 8,000. Dubaay diraama 8,000 na gaafata. Birrii Itoophiyaatti meeqa ta'a? Birrii Itoophiyaatti kara 4,400 ta'a. Nama garrama. Daldalaan sun maqaan isaa eenyudha kanas achi arge? Taarraqanii jedhama. Walinidha Taarraqanii jedhama. Addis Ababa keessa karaa Haannaa Maaramii jiraata. Hundi keessa namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan adaraa Oromummaa, adaraa lammummaa nama Taarraqaa jedhamu kana lammii Amaaraa kan ta'e lafa argametti qaama mootummaa fi yeroo kennitanii akka to'attan jechuudha. Lubbuu kana hidhanii jiru mucaa dararaa jiru waan ta'eef jechuudha. Sagaleen kan niitittiin ati gargaara na argite sagalee ishii qabdee birrii fidisiin jette sanadha. Faatumaa jedhamti. Okay. Madaamii faana mana madaamiiti gaafa baatu madaamii sana faana walii galuu dinnaan hojiin itti baay'annaan achi baatee dhaqxe moo akkamittiinidha kan ishiin harka Amaaraa sana galuu dandeessu? Ishiin madaamii ishii ji'a 2 hojjette madaamiidhaan hojjaan natti baay'ate jennaan madaamii ishii ofiisiitti deebiste ani madaamii ishiitiin ishii onlaayinii gaggaafannaa obboleettii koo madaamii ishii bil gaafannaan ani ofiisiitti deebisee jira hojjaan natti baay'ate naan jette obboleettii kee ofiisii jirti dhaqee ofiisii gaafadhu naan jette madaamii ishii afaan nagaadhaan homaa isaanii jette isaan garuu ishii irraa fudhatan shaanxaa ishii irraa fudhatan. Amma paaspoortiin madaamii sana harka jiraachuudha. Sababii paaspoortii kanaatiif kan isaan maallaqa kana gaafatamu maaliif? Isaan
kisaaraa baasnee finnee tikeetii kunnee maal jennee kisaaraa itti kaffalle waan ta'eef kisaaraa sun immoo birrii kana baasnee waan ta'eef birrii 8,000 kana malee shimba'uu hin dandeessudha isaan. Hidhamtee jirti amma. Osoo maallaqni kun hidhamteettiidhaan bakka isaaniitti dhaan hin beeku. Osoo maallaqni kun barbaadamee kan fallamee mucaa sana hojii galchuu danda'u? Noi galchan baasanii gatu malee deemi jedhanii ta'urfatti baasanii gatuufi birriin kaffallaa oomishii baasanii gatu. Hundi keessan dhaggeeffadhaa. Naannaa kam jirti jette? Shaarjaa Azimaan. Maqaan ishee eenyudha? Faaxumaa. Maqaa obboleettii kee. Maqaa obboleettii kee. Maqaa obboleettii koo Dibooraa Geetaa'uun. Dibooraa Geetaa'uu dhalattoo eessaati? Dhalattuu Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu. Okay. Yaa ta'u bakka mee sittin deebi'a. Waan dhaamsa dhaammadhuuti. TikTokin keenyas daqiiqaa dheeraa nu eeyyamu sagalee sana dhaggeeffachiisa waan ta'eef gaggabaabsi dhaamsa dhaammadhu. Ani uummanni sagalee koo kana dhaga'u uummanni suuraa daamichaa'ee kana ilaalu hundumtuu jechuudha. Ani birrii 8,000 kanas qabaadhee hin kaffaluu hin danda'u. Birruma kana yoo dun argadhee kaffalee bakkan godhu hin qabu. Ani Dubaay keessaa namas hin beeku. Ofii kiyyaafuu egaa dhufe ganaa ji'a 5dha. Mucaan kun egaa dhufte ganaa reefu ji'a 3dha. Ji'a 3 keessa ji'a 2 bichaa mana madaamii hojjette. Namni beeku. Ani beekumsas hin qabu. Namni waa'ee kana beeku hoo jiraate qaamanis namni deemee shiinaa barbaadu hoo jiraate namicha kanas immoo bakka arganitti akka naa gaafachiisan. Namni immoo ala keessa hojjetus dhaqee naa laaluu hoo danda'e shaarjaa kana dhaqee ta'u Azimaaniin poolis xaayibaa jirti jedhanii dhugaa ta'e sobatee gargar naa baasanii lubbuu ishii naa baasanii biyyattis galtu hojiis galchan namni akka naa godhu nama uummatumti akka naa birmatu. Garuu maallaqa kana bakka fiddanii kan faltan hin qabdan isin. Ana nu dhugaa waaqayyaa dumbulloota kan qabnu nu birrii kana kaffalu birrii kana hunda qabaanne maa biyyaa baanani. Maallaqa kana kan nyaatu warra Amaaraa sanatu mucaa kanarraa maallaqa nyaachuuf daldaalaan biyya Itoophiyaa jirus gahee mataa isaa nyaachuuf ishiin achi jirtus nyaachuudhaaf miti kan kana gochaa jiran. Innis kaffalii tokko fudhadhu naan jedhe ishiinis fiddu malee naan jedhe. Okay. Namichichi Itoophiyaa jiraata. Naannoo kam jiraatatte Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessaa? Finfinnee Haannaa Maariyaa. Maqaan isaa eenyudha? Taarraqee. Okay, Taarraqee eenyuti? Ani abbaa isaan beekuma. Okay, ID maxxansa qoy. ID tole waraqaa eenyummaa maxxansita. Ishi bakka nagaa naa turi sagaleen dhaggeeffachiisa uummata Oromoo naannoo Dubaay jirtan lakkoofsi bilbilaas keenya jirra waan ta'eef hundi keessan birmannaa godhachuu barbaada sagalee dhaggeeffachiisee walitti deebina si wajjin. Okay, sagalee Amaartichaa dhaggeeffannee walitti deebina. አስናቁ ይኸውልሽ አሁን በቃ ቢሮ ሴትዮዋ የምትለው ኖርማሊ እንትን ነው ቀጥታ ከሴትዮዋ ጋር ማውራት አለባት ከመዳሟ ጋር እያወራች ናት ከሷ ጋር በስት ናቸው 24 ሰዓት እያወሩ ስለሚቆዩ አሁንም ቢሆን ከሷ ጋር አውርታ ትጭረስና መብቲው ጋር መጓዝ አለብን አለች በቃ መጨረሻን ከሴትዮዋን አንቺ ሴትዮዋን ደውለሽ ለምኝ ለሴትዮዋ ደውዬ ለማዳም ለዲቦራ ማዳም ደውዬ አንቺ ዲቦራ ማዳም ጋር ደውለሽ ከሷ ጋር መስማማት አለብሽ እና ደግሞ እነሱ ያሉት 8000 ድራም እየተባለው ልክ ነው 5000 መደበኛው አሁን ደግሞ ቀራማ አለ ምን አለ ነገር አለ ተደምሮ 8000 እንደሚሆን እሷም አውቃ ነው ያወራችው namni kun lafa jiru taaqabamu Taarraqeen jedhama magaalaa Finfinnee keessa jiraata waraqaansa kan asii gaditti argitan kanadha. አሁን አንቺ ማድረግ ያለብሽ ነገር ካለ በጸባይ ሴትዮን እስኪ ደውይና ሴትዮዋ ከፈቀደች እሷ ለአንቺ ፓስፖርቱን ለመስጠት ፍቃደኛ መሆኑን አረጋግጭ። ፓስፖርት እንግዲህ በሷ እጅ ነው በሷ እጅ እንዳለ ነው እያወራች የነበረችው ሴትዮዋ ቢሮ ሴትዮዋ በመዳም እጅ ነው ፓስፖርት ያለው እኔ ጋር አይደለም። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄን ብር ነገር ስለተጣሉ ነው እንጂ ፖሊስ ጋር የገባችው ፖሊስ ጋር ከልጅቱ ጋር ስለተጣሉ ነው እንጂ ፖሊስ ጋር ቪዲዮን ትፉፋ
rakkoo kaameraatiif nuuf galchaa tiktookiin daqiiqaa 10 malee ni yemu ቪዲዮ ና danda'ame itti fufa waan ta'eef nuuf galchaa እንግዲህ እንደዛ ነው የምትለው ማዳሞን አንቺ ዲቦራ ማዳሞን ለምኝ ደውይ ለሷ ደውለሽ ለምኝ በቃ ዲቦራ ማዳም ለምነሽ እሷ በሐሳብ እንድትስማማ አርገሽ ሰገሌሽ ደገፈና ሰገሌች ባየዳ waan ta'eef xiqqoo haala daqiiqaa keenyatti fayyadamuudhaaf jechuudha እኔ ምንሽ ወደ የማራ ስልክሽ ይሰራል አይደል ከሙጅትሽ ቢያላ ሰና ደገፈዳ አማርቲቲ jechuudha inni kun Itoophiyaa jira nama dubbate kan ishii achi immoo dhageeffadha አይደል እነሱ ቢደውሉልሽ በቃ ሲደውሉሽ አንቺ እሺ ሲደውሉሽ አንቺ መላውን እንትን በይ በቃ ችግር የለውም እኛ ከፍለን እናስወጣታለን ከፈሉና አስገቧት ስራ እናንተ ራሳችሁ በቃ ይሄ ነው ብር ነው እሷች ልጅ 2 ወር ሰርታ ትከፍላለች ደዋል እስር ቤት ዛሬ 3 ቀን ነው ስለዚህ ለመዳብ ስጧትና ፓስፖርት ተቀበሉ አሁን አንቺ ጊዜ ካለሽ ከፊልሽን አስፈቅደሽ እኔናች ዱባይ መዳብ ቤት እንሄድ ዛሬ ነው ረፍት ነኝ ሄደን ፓስፖርቱን አምጥተን ከፖሊስ ጣቢያ እናስወጣ ፓስፖርት ካልመጣ አይቻልም ቆይ እነሱ ይደውላሉ በዚህ ስልክ ሳይሆን በዚህ በመስሪያ ቤታቸው በሾርጣ ደውለው ቪዲዮ ያገናኟቸው ከእስር ቤት እያስወጣት ነው ቆይ ጠብቂኝ እዛን ያለው ፖሊሷ ስደውል እኔ ደግሞ እንዳልኳቸው ታውቂያለሽ እህቷ ከፍላ ቪዲዮ ከነ ኦፊሳኒት ሶበኒ አካዋይሽ ማነዳ ጅርቱት ለጋዲሳን አከዝጎቻ ጅረኒ ጀቹ ሶበዳ ማነዳ ጅርቱ ሙጫን ሀርከሳን ጅርቲ ዋንቴፍ አትወጣ ያልኳቸው ነው እንደዛ ነው ሽምታያቸው እንዴ ብለው ነበር አይቻልም አሉኝ ፓስፖርቷን አምጪና በስጅና አርገው እኔ ፓስፖርቷ ስፖንሰር ጋር ነው ብያቸው እኔ ቢሮ ነው የምሰራው ስለዚህ አንቺም እንደምታያቸው እኔ ከፍያ አስወጣት ነው የምታያቸው ወደ ፍርድ ቤት እንዳዘዋውራት ዛሬ ነው መጨረሻ ያላት ከነገ ደግሞ ወደ ትልቁ ፍርድ ቤት ነው የሚወስዷት የቪዛውን ይሰራችበት እኔ ለምናታለሁ መዳም በቃ መዳም አታነሳም ባወራት ችግር የለም ሎኬሽን አቋለው አንቺ ስፖንሰር ተፈቀደልሽ ዛሬ ረፍት ነይና ፓስፖርቷን እንቀበልና እናውጣት አሁን ፓስፖርት ሰተን ተናዘል አርጋ ፈርማ ነው የምትወጣው ፓስፖርት ከሌለ አትወጣም አንቺ እንኳን ብትስማሚ ከፍላለሁ እንኳን ብትይ ፓስፖርቷን አምጥተን ነው ፈርማ ጽፋ ነው የሚለቋት ኤጋ baay'ee nama gaddisiisa baay'ee ijoollee keenyattiin taphachaa jiru maallaqan kana gaafachuu jechuun mucaan kun eessaa deemti obboleetti tokko abdii haadhan qabanii jechuudha obboleetti kana achi diraramaa jirti mucaan kun erga deemte isheen dhufte himaafi jirtu kun erga deemte ji'a shan gidduutti eessaa fiddi birri 400 gaafatan otoo birri 400 kana fuutanii immoo kennanii mucaa kana baasanii gatu jechuudha uummanni Oromoo jirtan lakkoofsa bilbilaa asii gadii kana irratti bilbilaatti mucaa kana qaqqabaa ijoolleen Dubaay jirtan jechuudha qaama dhimmi ilaallatutti dabarsaa warra achi jirtan adaraa Oromoo isinitti haa ta'u sheer godhaa rakkoo daqiiqa keenyaatiif nuuf galcha.